Hai ijoollee keenya jirtu nagaa keessanii anis jira nagaa kooti galanni isaaf haa ta'u baga jiraattanii baga nagaa keessan taatanii hordoftoota koo warri taatanii har'a wanti dhufeef jechuudha waan isinitti madha jedheetanii ijoollee keenya erga kana immoo sabboontu leensaatu barii biraannaaf akkanaaf geessan abdiin qaba karaa keessaa yeroo baay'ee bilbilee ishee gaafadhee diddeetu jirti jechuudha. Ani yeroo duraa sana jechuudha biyya Beirut kana jira biyya Beirut warri as keessa jirtanis taatanii warri biyya biraa jirtanis dhagaa jirtu jechuudha haasaadhaani. Biyyi Beirut kun baay'ee biyya rakkoo keessa jira hundi keessan iyyuu hin beektu. Warri keessa jirtanis hin beektu warri immoo keessa hin jirres dhageessanii gurraa qabdu na fakkaate. Inna aniif sabboontu leensaan akka itti wal barree asuma social media dhaan wal barree yeroo tokko viidiyoo wayirratti ijoollee kara biyya Arabaa biyya Dubai dhufuu barbaadanii karaa keessaa na dubbisaa jettee lakkoofsa ishii keessee turte jechuudha viidiyoo sanarraa. Inna ani immoo viidiyoo sana dhaga'ee jechuudha argeen jechuudha ishee dubbise gaafas maallaan jettee hin dhuftaa birrii amma miinan dhufannaan birrii amma nama sinaan jettee inna nama kana irratti birrii kana gashinaan jette ani garuu hin beeku nama sana obboleessa ishee ta'u jaarsa ishee ta'u wanti hin beeku tokkollee iyyuu hin jiru jechuudha birrii kana fuudhee tanan ishee isatti erge jechuudha osoo hin dhufin dura birrii amma kana kaffaluu qabda ani manneen ani si fiduu mana ni obboleetti niitii kiyyaati kanaafuu akkamiin birrii kaffala jennaan dirqama birrii kana kaffaluu qabda maaliif jennaan ani hojii qopheessee tanan si eegaa naan jette jechuudha achumaanaan eeshi jedhee anoo birrii koo kana fuudhee obboleessa ishiitii haa ta'u ani garuu hin beeku birrii kana ergi naan jette fuudhee erge jechuudha amma garuu maal jechaa jirti sooshaal miidiyaa irra yeroon dhaga'u kara biyyaan galaa kara biyyaa galuufanii yeroo jettu baay'ee dhaga'an jira obbolootaan koo mee yoo dhuguma isin dhageessi ta'e yoo dhuguma oromummaadhaaf isiniif abbumamti ta'e akka qarshii koo naaf deebiftu qarshii koo akka isheen naaf deebiftu barbaada ani biyya Beirut kana keessan jira hojii hin qabu isa biraan immoo ji'a lama hojjedhee maadaamiin kiyya birriis na dhorkattee jirti dhugaa dubbachuudhaaf ijoollee faanan ta'a mana kiraa keessaa mana kiraa waanan kaffaladhu dhabeetanan jira yeroo kanatti baay'ee tokko rakkadheen jira isheen immoo amma maaliif jedheeni jennaani niitiin hin barbaaddu birrii kee siifan deebisaa jette takkammoyyuu maallaan jette ani birriin keeyyuu nan qaqqabne hin beeku wanti nagashu hin jiru wanti immoo ittiin nakassastus hin jiru waraqata qabdaa waraqata ittiin nagaafattu naan jette birrii harka kootiin fuudhee biyya kanaa ergeef jechuudha dhugaa dubbachuudhaaf doolaara 400 erge as biyya kana jechuudha garuu achi deemtee hojjettee immoo hin kaffaltanaan jetteetti ani amma isa achi miti anaan kan na aarsaa jiru isa asiiti malee asii biyya kana keessa dhugaa dubbachuudha baay'ee rakkadhee tanan jira namni hundinuu rakkoo mataa isaa baasee hin himatu icciitii garaa isaa baasee miidiyaa irratti hin dubbatatu malee eenyumtiyyuu ijoolleen biyya Arabaa keessa jirru rakkoo mataa keenya danda'e qabna garuu immoo yeroo tokko namoonni waan namaaf yaadan nama fakkaatanii uraa jireenya namaa keessa galuu danda'u. Kanaafuu sabboontu yoo dhuguma karaa keessa ani si kadhadhee dadhabeera warroonni sooshaal miidiyaa irratti walitti dhufne akka obbolummaatti yuutuuba waliin hojjechaa jirru walii keenyaaf hirmaataa jirru yoo isiniif danda'ame karaa keessaas haa ta'u karaa yuutuuba kanaas haa ta'u akka ishee naa gaafattanii akka qarshii kiyya naaf deebiftu rabbiif jedhaatii naaf gaafadha siiresiidha dhugaadha. Isin garuu yookiin qaldiidha yookiin taphadha jechuu dandeessu taphaa miti dhugaa dubbachuuf sabboontuun baay'ee qaldiin jaallatti taphan jaallatti anillee akkuma ishiiti isinis na beektu taphanan jaalladha baay'ee garuu immoo karaa keessaa dhugaa dubbachuudhaaf baay'ee kadhadheera birrii kiyya naaf deebisii ani kara biyyaa galuufan jira erga biyya sana nan deebiftu ta'e birrii koo naaf deebisii jedheeni guyyaa meeqa kadhadhee dadhabee jira amma immoo birriin ati natti kennite iyyuu hin jiru wanta ati natti kennite iyyuu hin jiru naan jetteetu jirti kaaddee jirti jechuudha birrii sana iyyuu
kanaafuu mee ijoollee obboloota koo mee mucayyoo kana yoo isiniif danda'ama ta'e viidiyoo koo kanas sheer godhaa laayik godhaa akka ishiin qaqqabu godhaa warroonni viidiyoo koo kana dhaggeeffattan immoo yoo sheerii godhaati ishee bira naa qaqqabsiisa adaraa oromummaan isiniin jedhaa naaf gaafadhaa maaliif keessa kootti baay'ee isheedha obseera ishee gaafadheera akka nama tokko qarshii kana naaf deebisi jedhee ishee kadhadhe dadhabeera inna gaafan dadhabudha jechuudha viidiyoo kana hojjechuudhaaf kanan dirqamee as ba'e jechuudha maaliif isinis akka dhageessaniif hicciitii kana booda gaafan ba'ee jechoota hin taane yookiin viidiyoodhaan yookiin laayiviidhaan jechoota hin taane dhufee amman ishee rabsu mee isti ko viidiyoo gabaabaa kana hoon hojjedhe ijoolleen Oromoo na gargaaruu danda'u na bukkee dhaabbachuu danda'u rakkina koo akka rakkina isaaniitti inaa fudhachuu danda'u osoo kun nurra gayoo jedhanii baay'ee isaanii dallala baay'een beekna yeroo ammaa kana yeroo akkas ijoollee cabarbaranii garuyyummaa dhugaa dubbachuudhaaf akkas sabboontuun akkana isheen sedhu maaliif jennaan akkuma koo mana ormaa keessa hojjetaa jirti akkuma koo biyya arabaa gola arabaa keessa jirti akkuma isheen dafqite fidettanaanis dafqe tanan fide kanaafummoo ani haqa ishii miti haqa namaa miti kanan barbaade haqa koo naaf deebisi ani hojii hin qabu yeroo kanatti baay'ee rakkataa jira biyya kiyyas galuu barbaadaan jira gatii tikkeettis dhabee tanan jira qarshii koo naaf deebisi bakka kara biyya sanas dhufu isheenis naa fuudhuu hin barbaaddu na kaaddee jirti dura namaaf si fidatte niitii obboleettii kiyyatu obboleettii niitii kiyyaatu barbaada nama kana birrii kana dursa kaffalu qabdate na kaffalchiifte amma immoo isheen iyyuu naa fuudhuu hin barbaaddu kara biyya galaa jirti ani immoo amma oma tokko hin barbaadu bakka birrii koo qofa akka isheen naa deebiftu adaraa oromummaa ijoollee oromoo na gargaara naaf gaafadhaa amma viidiyoo kana ishee yoo dhageesse kaaduu dandeessi sobadha jettee waan meeqa haasa'uu dandeessi garuu sobas miti warri kaan immoo piraankiidha jechuus dandeessu dhugaa dubbachuudhaaf piraankiis miti am siiresiidha waanuma dhugaa irratti hundaa'edha waan dhugaatii keessaan maaf hin gaafanne jechuu dandeessu keessaa yeroo baay'een deemee ishee gaafadhee jira rakkadheen jira inna oma gochuu tokko hin dandeenye inna kanaafu dhugaa dubbachuudha birrii kiyya na dhoowwattee jirti sabboontu ani biyya kanatti akkattan rakkadhee fide anatu beeka akkattan argadhe simu anatu beeka birrii kana maaliif jechuun yeroo ammaa kana birrii doolaara 400 isaati namni doolaara 100 namaa kennu hin jiru yeroo kanatti dhugaa oromummaan isiniin jedha naaf kadhadhaa birrii kana akka ishiin naa deebistu naa godha ani kara biyya kiyya galuun barbaada uma tokko haasaa tokkollee hin barbaadu dubbii ishii tokkollee iyyuu hin barbaadu amantee qofa birrii koo akka naaf deebiftu daraa rabbii jedhaati daraa oromummaa akka isheen birrii kiyya naaf deebiftu naaf gaafadhaa na kaaddee jirti jechuudha karaa keessa guyyaa meeqa ishee dubbisee na kaaddee jirti jechuudha adaraa keessan akkanaa gaafattanii irraa naa fuutan abdiin isinirraa qaba oromoo na gargaara na bukkee dhaabbadhaa ani qarshiin kun na barbaachisa yeroo kanatti qarshii kan akkattan hojjedhee fide akkattan argadhe aanatu beeka qarshiin kun na barbaachisa yeroo kanatti kanaafuu bilis warri anaaf ishee beektan qarshii koo kana gaafattanii akkanaa fuutan abdiin isinirraa qaba abdiin isinirra keewwadha warri hordoftoota koos taatan warri hordoftoota ishiis taatan bilis birrii koo kana gaafadhaa irraa naa fuudhaan isiniin jedha baay'ee tokkoon isin jaalladha isin kabaja akkammoo waan kana jidduu galtanii gaafattanii qarshii koo kana naa deebistan immoo abdiin isinirraa qaba yeroo kanatti baay'ee rakkoo guddaa keessan jira adaraa maaloo oromoo koo na gargaara warri yuutuuba akka koo hojjettan kun warri ishee beektan itti naa dubbadhaa naa gaafadhaa amma garuu kana oo dhageesse isheen soba jechuu dandeessi kaaduu dandeessi maaliif namni tokko nu gidduu hin jiru gaafan birrii kana fuudha isheetti kennu waan ta'eef
Kanaafuu yoo like share gochuudhaan erga kana naa qaqqabsiisaa nama hundumaa bira namni hundinuu akka dhagayaanaaf wabii naaf ta'u barbaada waaqa gaditti isinitu wabii kooti na gargaaraan isiniin jedha ijoollee keenya ciao nagaa ta'a amma viidiyoo biraatiin walitti deebinutti baay'ee tokko isin jaalladha isin kabajaa like share gochuudhaan sabboontu leensaa biraan naa qaqqabsiisan isiniin jedha bye bye